Yooyyaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenya jaalala waaqayyo lafa bakka jirtu isiniif haa baay'atu. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota warri maatii koon taane maatii koo ta'uu asumaan warri asumaan immoo maatii koo taatan akkana jajjabeessitan abdii qaba. Har'aan nageessanii jirtu waan ta'eef jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii koo har'a keessummaa addaatu isinii gaafadhee dhufe. Keessummaan kunis eenyu jechuu dandeessu? Eenyu akka ta'e egaa kala fuulduraatti walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa obboleettii koo jaalatamtuuf kabajamtuu Boonee Entertainment asumaan warri maatiin taaniif akka maatii taataniif abdiitiin qaba. Maatii ta'aa fi jajjabeessaa intala cimtuu obboleettii keenya baay'ee cimtuuf jaalatamtuu kan jaalala malee jibbaan beekne isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa dhugaa waaqayyoo baay'een ishii kabaja, baay'een ishii jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa guyyaa gaafa walitti dhufneetii dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti intala jaalatamtuudha, cimtuudha. Akka asumaan dhaqxanii chaanaala ishii Boonee Entertainment kan jedhamu akka dhaqxanii maatii taataniif jajjabeessitaniif abdiitiin qaba. Egaa immoo warri asiif mana kanaafis haarawaa taatan mana kanaaf haarawaa warra taatan akka maamila keenyatti dabalamtan abdiitiin qaba. Akka nu jajjabeessitan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo guddaa galatoomaa. Egaa har'a dhugaa waaqayyoo keessummaa ajaa'ibaati. Akka ishee wajjin turtii gaarii turtan kabajaan isin gaafadha. Baay'ee isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa asumaan karaa obboleettii koo Boonee Entertainment isin dabarsuun dura nageenya uummata keenyaaf waaqayyo nageenyaaf jaalala nuuf haa kennu. Biyya keenya illee nagaa nuuf haa godhu. Egaa biyyi keenya nagaa hoo ta'e nullee nagaa qabnaa isiniin jechuutti hin barbaada. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadha. Baay'ee ajaa'ibaa. Booneen maal akka taate hunda asirraa hubachuu dandeessu. Egaa guddaa galatoomaa eebbifamaa haga karma isheetti isin dabarsaa. Turtii gaarii ishee waliin tura. Viidiyoo kana isinitti tole laayik sheer gochuun dagaagina. Argeera narratti baay'ate araarisaa narratti baay'ate gaarummaansaa narratti baay'ate araarisaa narratti baay'ate. Ashamaa harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin hunduma keessaniif haa baay'atu. Ilmaan Oromoodha warreen afaan koo dhageessan hundumti keessanii warri keessa jirtan warri ala jirtan hordoftoonni gaaddiseetu akkam jirtu nagaa keessan ana obboleettiin keessan Boonee Entertainment nagaa kootti galan rabbiif haa ta'u. Isinis baga nagaa taatanii guyyaa fi sa'aatii kana keessan hundumti keessaniyyuu warra jirutu nagaa wal gaafata. Warra jiran keessaa isin nama tokko taatanii baga guyyaa fi sa'aatii kana keessan hundumti keessaniyyuu obboleeyyiin kiyya qaalii gaarii fi warreen afaan kiyya dhageessan hundumti keessan baga nagaa taatan guyyaa kana keessan warroota biyya lafarraa godaanan hundumaa fuula rabbii haa tolu jecha warra jiran ammoo nagaa haa kennuu fi saba keenyaaf jechuun yeroo hundumaa kadhata keenya haa ta'u. Akkuma kana uummata keenya osoo hin jaalatiin qeesarraa godaanaa jiru uummata keenya osoo hin fedhiin dararamaa fi dhiphachaa jiru rabbiin araarasaa fi eegumsa isaa isaaniif haa godhu jennaanii. Hordoftoonni gaaddiseetu maaliif mana gaaddisee dhufu jechuun keessa hin oolu jechuun illee dandeessanii sababiin isaatu keessummaa mana namaa maajii dhuftee jedhan waan keessummaan sun dhufee ergaa keessummaa sana dhaggeeffachuu malee keessummaatiin mana namaa maajii dhuftee yookaan immoo namni keessummaan tokko gaafa mana kiyya dhufe maaliif mana kiyya dhufte jechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif keessummaa waan ta'eef. Kanaafiyyuu usuu gara ergaa kiyyaa mana gaaddisee dhufeefitti hin darbin duratti obboleettii keessan warri maatiin taaneef asumaan maatii ta'a warri maatii taatan ammoo akkuma kaleessa eeggaddaa sana laayik sheer godhaa ishee jajjabeessa. Warroonni ammoo obboleettii keessan dogoggora ishee irratti argitanii dogoggora ishee callistanii bira dabartan sirrii miti waan ta'eef obboleettiin keenya oddoo isheenitti dogoggorti oddoo isheenitti sirrii hin jirre oddoo isheenitti safuu cabsite oddoo isheenitti aadaa Oromoo irraa kaattee yoo jiraate
inbox ishee banaa waan ta'eef inbox isheetiin gaaddoo kun sirrii miti iddoo kanatti sirradhu jechuun gamonumaan dhaamsa kiyya isiniif haa ta'u. Sababiin isaatu nam tokko gaafa dogoggora isaa yoo ilaalamee darbe namni sun illee dogoggora biraa dabalee uuma. Akkuma kanallee nuyi warra dogoggora nama fagootti namarraa argu callisna yoo dabarre nuufis sirrii miti. Sababiin isaatu tokko namni dogoggora ofirraa hin beeku. Nama isa bakki dhaabatee nama laalutu dogoggora namarraa beekaa jechuudha. Kanaafiyyuu obboleetti keessan bakki isheen dogoggorte yoo jiraate usuu maal hin jedhin inbox comment rakaa fi dogoggora ishirraa haasirrattu isin jechuu barbaada. Hanga irraatti garuu dogoggora gaaddoorraa argee hin qabu. Akkuma kanaan itti hafuftuun ittiin jedha. Okay, gara ergaa kiyyattiin darbaa. Obboleettiin kiyya gaaffii na gaafattee jirti. Wal barra boonee aniifatii online irraa wal barree gama YouTube'tii walitti dhufne. Kanaafiyyuu intala eessaa akka taatee fi eessatti akka alatti boontuun eenyu akka taatee baruun fedhaa jettee anis ishii rakkoo miti na barii inni ittiin jedhee istiidiyoo obboleetti kiyyaatti argameetiin jira. Kanaafiyyuu hanga gaaffiif deebii xumuraatti akka nu waliin turtan gamonumaan kabajaaf jaalaan isin gaafanna. Ammallee like share gochuu hin dagatinaa. Gaaffii tokkoffaan akka jedha booneen eenyu jedha. Booneen eenyu? Booneen intala Oromoo. Intala Oromoo kutaa 11 ija tokkoon ilaaltu. Intala Islaama Kiristaana jettee adda nama hin qoonne. Intala kuni wallaalaa kuni beekaa jettee adda nama hin baasne. Intala sheekii fi qeesii paaster jettee nama hin qoonne. Booneen intala Oromoo kutaa 11. Oromoo kutaa 11 kan fakkaattu. Kanuma kanarra waan of ibsuun qabu. Kanaaf immoo warra beekanaaf ibsanii lammaffaan akka jedha. Booneen eessatti dhalattee eessatti guddattee ammoo eessa jirti jedha. Booneen kan alatti godina Wallagga Bahaa Aanaa Gobbisayyuu jalatti. Akkuma kanallee ammoo eessa jirti kan jedhuuf ammoo Ameerikaa yookaan ammoo Dubaay biyya Ameerikaa jedhamtu jirti. Gaaffii sadaffaan akka jedha. Utuu gaaffii kana caqasaa. Utuu dhiira qabeenya qabu, dhiira hambaa yookaan ammoo zeegaa biyya biraa fi dhiira qabeenya qabu, dhiira hambaa yookaan ammoo zeegaa biyya biraa fi dhiira Oromoo miskiina homaa hin qabne wal bira siif qabanii eenyuun filattaa jedha. Kuni gaaffii hin qabu. Kuni gaaffii hin qabu. Ati yeroo akka gaaffiitti na gaafatte rakkoo miti. Gaaffii hin qabu. Ani eenyuun hin filadha beektaa? Isa qabeenya qabu, dhiira hambaa isa bifa qabu, dhiira hambaa isa mana qabu la hin filadhu. Dhiira Oromoo isa homaa hin qabne hiyyeessa sanan filadha. Maaliif jennaani dhiiga kiyyaa lafee kiyyaa kan kootii hamman barbaade waan barbaade yoo ta'e illee dhiirti biyya ofii waan barbaade yoo ta'e illee kabaja ofiiti waan ta'eefi dhiirti biyya kiyyaa yookaan ammoo ilmi Oromoodhaa qabeenyaan dhiira hambaatti waan hin madaalamneef dhiira Oromoo filadhaa jechuudha. Maaliyyuu yoo ta'e maal jechuudha. Dhiira hambaa dhiira qabeessar, dhiira hambaa dhiira fooqii qaburra, dhiira hambaa dhiira xiyyaara qaburra dhiira Oromoo isa fayyaa hin qabne maraata dhiira Oromoo filadhaa jechuudha. Gaaffii arfaffaan akkas jedha. Utuu guyyaa tokko aangoo siif kennamee maal sirreessita yookaan ammoo maal gootaa? Utuu guyyaa tokko aangoon naaf kennamee Oromoon bilisoomsa. Gaaffii Oromoon deebisa. Daangaa Oromoon kabachiisa. Kanarra wanti barbaadamu jira. Aangoon utuu naaf kennamee Oromoon bilisoomsa. Utuu naa kennamee daangaa Oromoon kabachiisa. Gaaffii Oromoon deebisa. Utuu. Gaaffii shanaffaan akkas jedha. Biyyi Ormaa siif maalii? Biyyi Ormaa siif maalii? Biyyi Ormaa anaaf waa lama. Bilisummaa dhallee, gabrummaa dhallee. Biyyi Ormaa anaaf waa lama. Bilisummaadha, gabrummaadha. Bilisummaa akkamitti siif bilisummaadha biyyi Ormaa? Akkamitti siif gabrummaadha naan jechuu dandeessan? Fakkeenyaaf biyya Ormaa akkam barbaadetti yaada kiyya ibsachuu nan danda'a gama miidiyaatiin. Gama gaaffichi gaafatetti wanta gola manaa keessa yookaan ammoo wanta haadha buddeenaa abbaa buddeenaa wajjin hin ilaallatu biyya Ormaa waan jedhameef.
gama miidiyaatiin akkam barbaadetti yaada kiyya ibsachuu nan danda'a. Akkam barbaadetti waan barbaade dubbachuu ni danda'a. Akkuma kanallee waan hojjedhe irratti ani hojjedhe jedhee jennaan jijjiiramuu ni danda'a. Biyya kiyya keessatti jijjiiramuu jechuun jiru. Biyya keessatti jijjiiramuu jechuun jiru. Biyya keessa darbannaa meeqatu jira. Sitti bitanii si ajjeesuun jira. Waa baay'eetu jira. Inni biyya keenya gaaffisiin hin ta'u. Biyya ormaa fi biyya keenya immoo ni qabeenya wajjin wal madaalchaa jiru. Maaliif yoo ta'e maal wanti akka biyya abbaa kiyyaa hin jiru. Garuu biyya ormaa siif maali kan jedhu biyya ormaa anaaf waa lama bilisummaa dhallee gabrummaa dhallee. Bilisummaan akkam barbaadetti yaada kiyya ibsachuu ni danda'a. Waan an barbaade uffadhee, waan an barbaade nyaadhee, waan an barbaade dubbadhee jiraachuu ni danda'a. Gama miidiyaa kiyyaan, gama gola haadha buddeenaa fi gama gola abbaa buddeenaatti hin fidina. Maaliif biyya ormaa jedhame malee mana ormaa hin jedhamne waan ta'eef jechuudha. Gabrummaan hoo maali? Yoo kan jettan ta'e gabrummaan ammoo amman barbaade. Waan an barbaade yoon qabaadhe, waan an barbaade yoon horadhe, waan an barbaade yoon godhadhe biyyi ormaa biyya kiyya naaf hin ta'u. Itti ijaarrachuu hin danda'u, keessatti ijaarrachuu hin danda'u, keessatti horuu hin danda'u, keessatti guddachuu hin danda'u, keessatti maal ta'uu hin danda'u jechuudha. Keessatti du'eellee owwaalcha kabajaa argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu biyya ormaa anaaf gabrummaa dhallee bilisummaa dhallee. Gaaffii shanaffaa. Gaaffii shanaffaan deebi'ee jira. Gaaffii jaaffaan akkas jedha. Biyya lafaa kana irratti shamarraniif maal hawwitaa? Maaltu akka ishii gammachiisu hawwitaa jedha. Biyya lafaa kana irratti shamarraniif maal akkan hawwu yeroo hundumaa ofirraa kaasee shamarran kamiifiyyuu eenyumaa haa ta'u eenyu jechuudha. Shamarran kamiifiyyuu kana hawwu biyya lafaa irratti gaa'ila. Gaa'ila yeroon siniin jedhu shamarran tokko maaliyyuu yoo ta'e maal gaa'ila hin abdiif miti. Gaa'ila argachuun dura garuu gaa'illi sun maali? Gaa'illi jannata duniyaati shamarraniif jechuudha. Dhiiraafillee sanuma. Kanaaf shamarran tokko biyya lafaa kana irratti maal akka isheef ta'u kan hawwu inni guddaan gaa'ila bareedaa. Gaa'ila bareedaa, gaa'ila ciqiciqii hin qabne, gaa'ila gabrummaa hin qabne, gaa'ila waan argatan waliin argatanii waan dhaban waliin dhabanii, gaa'ila baqa waan hundumaa of keessatti qabatu shamarran kamiifiyyuu gaa'illi ishee akka bareedu hawwa. Sababiin isaatu gaa'illi shamarraniif biyya lafaa kana irratti boqonnaa isheeti. Dhiiraafillee sanuma shamarran qofaa miti gaaffichi shamarran waa ilaallatuuf malee jechuudha. Kanaafiyyuu biyya lafaa kana irratti wanti ani shamarraniif hawwu gaa'ila. Maaliif shamarran tokko gaa'ila irratti cabde jechuun dhugaa baay'ee miidhamtuudha jechuudha. Kanaafiyyuu shamarraniif biyya lafaa kana irratti wanti ani hawwu gaa'ila bareedaa akka isheen dhaabbattu. Okay. Gaaffii torbaffaan akkas jedha. Loqodaa afaan Oromoo kutaa kamii osoo baree jettee hawwitaa? Loqodaa kutaa Oromoo kutaa 11 keessaa utuun hawwee ammallee hawwaa kana hin jiru utuun baree jedhee kan hawwu Harargee fi Boorana. Harargeedhaaf Boorana. Keessattuu loqodaa Harargee baay'een jaalladha. Baruulee tattaaffiniin godha garuu jecha tokko baasee dubbachuu hin danda'u loqodaa Harargee jechuudha. Dhugaarbii garuu baay'een jaalladha loqodaa Harargee. Akkuma kanallee Boorana. Gaaffiin 8ffaan akkas jedha. Ati booneen obbolaa meeqa qabdaa? 10. Obbolaa 10 hin qaba. Kan haadha kiyyaa jechuudha. Obbolaa 10. 4 dhiira. 6 ammoo ana wajjin durbaa jechuudha. Walumaa gala obbolaa 10 hin qaba. Ana wajjin 11 na fakkaate. Gaaffii 9ffaan akkas jedha. Yeroo barattu ga'een ati mana barumsaa keessaa qabdu maali yookaan immoo maal ture jedha. Yeroon baradhu ga'ee ani mana barumsaa keessaa qabu diraamaadha, walaloodha, hawwisoodha yookaan immoo sirba. Gama ispoortiitiin illee waan tokko jechuudha. Irra guddeessa garuu ga'ee ani mana barumsaa keessaa qabu hawwisoo fi diraamaa. Hawwisoo fi diraamaa akkuma kanallee walaloo gaaf ta'u gaaf lama jechuudha. Garuu akka sirriitti kan ani mana barumsaa sana keessatti ammallee of argu hawwisoo fi diraamaa. Okay, gaaffii 10ffaan akkas jedha. Gaaffii xumuraati. Akka
gara YouTube kanaa dhuftu kan si kakaasee yookaan immoo kan si taasisee maalii jedha. Gama YouTube kanaa akka dhufu kan na taasisee shamarran tokko tokko cimina isaan injira miti fakkeenyaaf walumaa galatti kanaan durallee gaaffii akkuma kana na gaafatame iddoo biraatti waan deebisanatti fakkaata yoo dagachuudhaa baadhee walumaa gala ani gara YouTube kanatti kana dhufee ejjennoon kiyya inni guddaa fi inni jalqaba dubartii cimtuu ta'uu yookaan ammoo nama ani fakkeenya fudhee dhufee keessaa tokko mucayyoo tanbiituu mucayyoo sanaa yeroo ishin Saawudii kaastee YouTube irratti Facebook irratti ishee beeka Facebook irra gara YouTube isheettiin ishee baree garuu jalqaba kan arge YouTube Facebook video ishee Facebook irratti arge kanaafi ani yoom akka ishin ta'aadha kaayyoon kiyya inni jiduraa jechuudha so waa'ee YouTube banuutti hin seeniin yookaan mooto waa'ee YouTube nan banadha sammuu kiyya hin amansiisin ani yoom akka mucattii kanaan ta'aadha ture jechuudha dhugaa rabbi ammallee taanaan gama YouTube'itti kan na fide inni guddaan dubartii cimtuu fi dubartii jabduu dubartii hawaasa isheellee gargaartee ofillee gargaartee dubartii gaarii taate fakkeenya namaa taatu hawwin kiyyeessa kana gama YouTube'itti kan na fide jechuudha. Gaaffiin obboleettii keenya dhumeera hanga ammaatti kana wajjin turtan hundi keessan iyyuu galatoomaa ulfaadha obboleeyyan kiyya jaallatamoo qaqqaalii baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja wal jabeessaa sappoortii wal godhaa wal gorsaa wal deebisaa video walii daawwadhaa like share walii godhaa warroota isin teelaa dhufanillee warroota gana lafaa kaanillee harka qabadhaatii walumaan guddadhaa walumaan deemaa mana nama kamittuu mana Oromoo bira hin darbinaa walitti qoraa nagaa wal gaafadhaa nagaa gaafa wal gaafattan ammoo video walii daawwadhaa video walii like share godhaatii wal bira darbaa mana Oromaatu naqxanii mana gandaatu naqxa waan ta'eefi kanaafiyyuu waliin tuffatiinaa wal jabeessaa kan tokko beeku tokko hin beeku kan tokko irraa muuxannoo qabu tokko muuxannoo hin qabu waan ta'eefi kanaafiyyuu wal jabeessaa wal jaalladhaa wal kabajaa waliif dhagaa wal gorfadhaa dogoggora ofiirraa wal sirreessaa isinin jechuun dhaamsa kiyya hunda keessaniyyuu isinin jaalladhaa isinin kabajaa obboleeyyan kiyya jabaadhaa haalli kamiyyuu isinin laaffisiinii haalli kamiyyuu isinin gadi hin qabiini waan eegaltan tokko galmaan ga'uuf tattaafadhaa waa yaadan hundumaa immoo waaqayyo isin milkeessu isin hunda keessaniyyuu jaalatamtoota.